Mata dureen walaloo kiyyaa ispoortii jedha. Ispoortiin faayidaadha. Ispoortiin jaalala. Yoo soba jette kottuu ilaali kanneen tirti raadiyoo fi alaalas kanneen tirti raadiyoo fi alaalas. Ispoortiin beekumsa. Ispoortiin qaroominaa isa qofaa miti guddinaaf jabina yoo siif hin galle kottunaa sitti hima. Yoo barsiisaa dhabde maaliin si hima? Humaa hin rakkatin saabuun kiyya jira. Yaada tokko malee saabuun boonsaa waama. Saabuun boonsaa waliin taphatehe ispoortii barsiisee qaama nuuf jabeessa. Anis barattuu isaati na dhageessa. Yoom kana qofa ammaas filmii fi diraamaa haala nama ajaa'ibsiisuun kan nuuf qopheessaa ture. Kan ammaas chaanaala keenya Boonsaa TV irratti nuuf qopheessaa jiru. Chaanaala keenya Boonsaa TV irratti argachuu ni dandeessan. Maqaa koo yoo ta'es Aswaan Abdusalaam jechuu dandeessaa.